Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Aishaattuuf annagaa jira galata rabbii arra deebi'ee dhufee jira. Arra maal qabattee dhufte naan jettan pirankii wayis viidiyoo biraa osoo hin taane arra wanta isinitti dhaamuun qaba. Hayya daawwattoota keenya arra namni hunduyyuu mana jiru anaaf rayyaantu mana jira. Rayyaan dhufee isin kadhatee garuu hundi dan hin jedhu rayyaan waa isin gaafachuu hin dhufe gaafis irraa qaba. Rayyaan wanta isin hin jedhu Foziyaan chaanaalii banatteerti hin beektan isin hunduyyuu namni hin beekne hin jiru jedhee yaadu daawwattoota kiyya keessa yeroo hin jirre hin beekne jiraatellee isinitti himuu barbaada. Foziyaan chaanaalii banattee jirti. Chaanaalii Foziyaa san irratti pirankii addaan irratti hojjettee irratti gadhiifteerti. Foziyaan piliis dhaqaatii subscribe share like godhaafi haga dhumaatitti ilaalaa fi sa'aatillee akka hasabuuf taasisaa Foziyaadha. Isiniin jedha daawwattoota kiyya. Ani dhaamsa biraa yookaan wanta biraatiif akka viidiyoo chaanaalii kiyya gadhiisuuf osoo hin taane kan dhufe Foziyaan hin beeytanii maal akka taate dhimma isii hundaayyuu hin beeytanii haadha isillee gaaf tokkochas ta'u viidiyoo irratti argitanii jirtanii chaanaalii kiyya irratti mee jajjabeessa Foziyaan of bira tarte akka haadha ofii jiraachisuu dandeettu akka haati eenyumaatu haadha haga jabaattuu ni beeytanii haadha jechuun maal jechuu akka ta'e haala kanaan nu qabattee nu guddiftee asirraa kaate. Bakka amma jirru nu geette hattee natamuyyuu warri haadha qabdanillee haadha teessanii rabbi umrii isinii haa dheeressuu rabbi fayyaa isinii haa kennuuf isiniin jedha daawwattoota kiyyaa warri immoo haadha hin qabne warri haati keessan akiraa isinirraa deemtu immootu rabbiin jannataan isinii haa gammachiisu isiniin jedha. Haadha jechuun waan qal'aadhaa miti biyya keenyatti ka qabuyyuu sa'aatii kana baay'ee rakkataa jira. Kan qabne immootu kana caalaa kana lama sadii sa'aatii amma namni xiqqoomisii harka qalleeyyii ture. Wanti nyaatawwan dhuganillee baadiyyaa keessatti baay'ee ulfaataa ta'eetiniin dhugaa dubbachuuf yoo ta'e haati Foziyaa kaleessa naaf bilbiltee turte. Naaf bilbiltee haga humna kiyyaatiin gargaaree ture. Homaa wanta ani gargaaru siidhaaf homaa gochuu hin danda'u waan ta'eef mee piliis Foziyaa guddisaati. Foziyaan akka haadha ofillee harka qabdee ofillee immootu bakka guddoo geettu isin harka jira carraan gargaaruu dandeettan waa hedduun chaanaalii baneefii jira. Wanta humna kiyyaa danda'u godhaafii jira. Viidiyoo ediit gochuu hin dandeettu ediit godhee gadhiisafii jira. Wanti bakka haga silaa wanti isin irraa bartee waa'ee yuutuubii kana piraankiin irratti hojjechuu yookaan anis irratti hojjechuu yoo ta'e malee viidiyoo malee akka walitti qaxxaran hin beektu. Foziyaa wanti biraa haa ta'uti kana kanaan abshiruu ani isii cinaa jira isin immootuyyuu wanti isin chaanaalii isiitirra gadhiiftu wanti nama dabbaru osoo hin taane piraankiidha waan ta'eef piraankii immootu abbaa kamiifuu laallee ittiin booharra afaan keenyaan isatti afaan biraatiyyuu laalee ittiin boohara namni. Piraankicha laalaa ittiin booharaa Foziyaadha sa'aatiin hasabuu fi sa'aatii irra turaatee agarummaa laalaa fi isiniin jedha daawwattoota keenya gara kanaan Foziyaa akka gargaartan isin kadhadhaa. Wanta biraa dhaamsa biraa hin qabu. Piliis Foziyaa cinaa dhaabbachuudhaan haadha Foziyaallee cinaa haa dhaabbannu. Foziyaa cinaa dhaabbachuu jechuun warra Foziyaa yookaan haadha Foziyaa cinaa dhaabbachuudha. Namni hin hora ilmoo qallaalitti miti kan argamtu qallaalitti miti kan guddattu. Qabuyyuu qal'aaltiin guddisu kan qabne dhiisati akkasuma akkuma keenya kana haati Foziyaallee Foziyaa bicha osoo hin taane maatii baay'ee hortee maatii baay'ee guddiftee jirti. Isaan keessaa mee akka Foziyaadhaan xiqqoo isillee ta'u jijjiirama argattu taasifna jennee taaggalaarra Oromoo kiyya na cinaa dhaabbachuudhaan Foziyaa gargaarati akka haati Foziyaallee hafuura baafattu taasisa isiniin jedha. Dhaamsa biraan qabu dhaamsan dhaamuuf dhufe kanuma wallaahi piraankii baay'ee bareedaa ta'e chaanaalii Foziyaa irratti gad dhiifamee jira. Seenati laala hundaayyuu piraankii lama meeqatu jira jira lachuuyyuu piraankii addaati laala fi isiniin jedha daawwattoota keenya subscribes godhaaf dhaqaati. Maatiin kiyya hundumtuu gara Foziyaa deemati fedhis mee nu saalfachiisina isin kadhannee jirra. Rayyaan wajji dhaabannee isin kadhannee jira. Rayyaan kallattiin akkanatti takkuu gara kaameraatitti hin dhufne arra garuu Foziyaa subscribe go'aa fi isiniin jechuu dhufe rayyaan ishaanii maashaallah jedhan rayyaan illee Foziyaa mootu kallattii maal linkii isinii kaayaa dhaqaati jajjabeessaa fi sadaraa keessa. Nagaan nu tura bakka kana caala dhaabannee haasaa jirra waan ta'eef haasa'uu hin dandeenye nagaa nu ta'a subscribe gochuu hin dagatina kennallee keessillee hadara keessa.